ችግር በስቶ እንኳን ቢጨንቀኝ አላህ ነው። መላውም ከቶ ቢጠፋኝ አላህ ነው። ሳጣ ሚይዘው ምጨብጠው አላህ ነው። ጥሪዬ ሁሌም ላንተው ነው አላህ ነው። ባዶነቴ የሚሞላ ኧረ ማን ካንተ ሌላ ቀን ሲጥለኝ ስል ወደኋላ መሪዬ ነህ ለኔ መላ መሪዬ ነህ ለኔ መላ አላህ 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 አላህ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። warreen amantaa biraa harka fuunii ashamaa isiniin jecha har'a wanti isin agarsiisu akkaataa doonaatiin itti hojjetamu. Doonaatii hojjechuudhaaf wantoota nu barbaachisan roobii, hanqaaquu lama, zayituunii, haliiba niidoo, soogiddaa, beeking paawudarii, lebenaa. Ani bakka zibdaati kan zayituunii fayyadamee kaameeraa bakka bishaan itti namu lebenatti naqeetanii kan hin fayyadamen. Unqulaalee lama isaaniitti naqannaa. Akkuma isin argaa jirtanuu harka tokkoon kaameeraa qabeetanii akkanatti unqulaalee lamatti naqannee zayituunii, roobii, zabaadii tokko jechuudha. Waliin makna miksii goonaa. Miksii goonaa. Waliin makanneen booda lebenatti naqna. Amma nu ga'u, amma ittiin bukeessuun nu ga'u jechuudha. Lebena wanti ni barbaachiseef hin lallaaffisa waan ta'eef. Haliiba niidoo, naqnee waliin maknaa. Akkuma isin argaa jirtanuu warri nu daawwataa jirtanuu sabiskiraayib gochuun irraanfatinaa. Ashawwatti naqnee sukkaara siinii tokko, beeking paawudarii maankaa xiqqoo yoo ta'e tokko, kaameeraa maankaa shorbaa lama, beeking paawudarii yoo maankaa xiqqoo ta'e tokko, yoo maankaa shorbaa ta'e walakkaa jechuudha. Akkasitti waliin maknee erga waliin maknee booda furnoo duqeetii kana antanii godheetin jira. Saffaayaatti gingilcheetin jira jechuudha. Maaliif nuuf bareeda waan ta'eef akkasitti bukeessuutti jira. Kaameeraa harka tokkoon qabeen jira waan ta'eef naaf mijatu isinitti agarsiisuudha. Bukeessinee walitti deebinaa. Akkuma isin argaa jirtanu gaa'ee sa'aatii tokko booda kofa'ee kana fakkaata kofa'ee jira. Walumaan hojjennu na hordofaa. Viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaalaa. Damaceetiin jira. Amma nan kutaantanii burcuqqoo shaayitiin kuta waan kan qirxii baasu waan hin qabneef kanumatti fayyadamee geengoo isaatiin kukkutaa.
nu hordofaa isiniin jedha. Sabiskiraayibii gochuun irraanfatinaa, laayikii hin dagatinaa, yaada keessan koomentii jalatti naaf kaa'aa. Kun akkanatti kukkuteetiin jira. Kidaanii viimtootiin walakkaadhaa baasee jira. Waanuma qaban itti fayyadamudha waan ta'eef akkasitti horachuutti jira. Harka tokkoon hojjetamaa jira. Hordoftoota keenya akkasitti kukkutanneeti jirra. Zayitii keenya abidda irratti danfifannee gara xabbasuutti deemna yeroo zayitiin danfee jedhe. Akkuma isin argaa jirtan zayitiinis danfee jira. Keessa buusaan jira. Wanti isin beekuu qabdan akkuma mana manaatti waan hin jirurraa itti naqxanii hojjettu waan ta'eef zibdaadhaan nuti hojjetame baay'ee mi'aa bakka zayituunii san. Kun akkasitti hojjetaa jirti. Soorettiin hordofaa hanga dhumaatti ilaalaa viidiyoo kana. Laayikii, sabiskiraayib, sheer gochuun dagatinaa. Akkuma isin argaa jirtan bilchaataa jira. Hanga dhumaatti na hordofaa isiniin jedha. Ibidda jala xiqqoo siqannaftuu yoo baay'ee ho'aa ta'e hanga dhumaatti yoo irra keessan isin jala keessoon isaa bilchaachuu dhiisuu danda'a waan ta'eef yoo bareechitanii gadi qabdan zayitii dhuga waan ta'eef makaakkalaadhuma gootanii zayitii walakkaadhumatti gootanii ibidda isaa bilcheessitu jechuudha. Akkasitti bilchaataa jira. Kun warra duraan keessa buusee baasaatiin jira. Doonaatiin keenya irraa kana fakkaata. Ilaalaa hamma dhumaatti na waliin ilaalaa. Kana irraa fi keessa buusuutti jira. Xiqqoo abidditti weeran fakkaata. Ba'ee jira amma kun ilaalaa akkasitti ba'ee jira. Amma maaliin godha seetanii kun sukkaara daakamaadha. Sukkaarri daakamaa garuu bitamaa kan laaxanumatti manatti daakee isaanitti naqadheen akkasittiin itti diddiba jechuudha. Walumaa na ilaalluu naa waliin turaa. Akkasitti kunuutti dibadheetiin jira. Doonaatiin keenya ba'ee jira. Egaa kana fakkaata hordoftoota keenya galatoomaa nagaa naaf ta'a bakka jirtanutti.